Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti seeraan baradhee ergan xumuree booda yuunivarsiitii seeneen digirii jalqabaa koo baradhee xumureera. Abbaan kiyya barsiisaa ta'us haa ta'uutii garuu yeroo umuriin koo waggaa 12 ta'u kutaa 6 yeroon baradhu addunyaa kanarraatii boqote. Haati kiyya nuyi ijoollee ishee sadan guddisuutiin dhimma ishee kan baatu erga abbaan kiyya boqotee booda rakkinni irratti wal furee fira biraas ollaadhaas maqaa hedduu horattee nuyi ijoollee ishee waliin baay'ee rakkachaa turte. Abbaan koo boqotee baatii 2 yeroon guunne keessatti rakkinni mana keenya galee wanti nyaatamee afaanitti qabamu ni dhibaa. Firoottan haadha koos ta'an firoottan abbaa koo yeroo abbaan kiyya boqote ayizoo siif jirraa ijoollee kee gargaarree siif guddisna jedhan bakka isaan seenan dhibame. Erga kanaatii haati kiyyas hojii kan dura hojjettee yaaltee hin beekne mi'a aannanii namoota irraa bittee gabaatti baastee daldaluu ni eegalte. Yeroo muraasa booda haala hojii kanaatti wallaaltee waan qabdu jalaa fudhatee bade. Turuun ammallee aannan walitti qabdee dhadhaa gara magaalaa Finfinneetti erguu ni jalqabde. Kunis homaa ishee deemsuu dide. Booddee irratti araqee naquudhaan konkolaachistootatti kennachuun gara magaalaa Finfinnee fi maamiltoota bakka adda addaa jiraatanitti ergachuu ni jalqabde. Yeroo kana fooyyee eegaltee waan nyaannuu fi waan dhugnu yaaddoo tokko malee qopheessitee nuyi ijoollee ishee barsiifachuu kan eegalte. Kanaan nutillee dadhabina haadha keenyaa booddeetti hin hambisnu. Akkuma isheen nurratti rakkatte yoo Rabbi fayyaa nu godhe boqonnaa argamsiisuu qabna jennee obboloota koo waliin wal jajjabeessaa isheellee hojii gargaaraa barnoota keenyatti jabaachaa dhufne. Hangan baradhee yuunivarsiitii seenuti ilma dhiiraa bira dhaabbachuu miti ijaanuu ol jedheen ilaaleen hin beeku. Sababa kanaafis hiriyoonni koo dubaraas ta'e kan dhiiraa maqaa hedduu naaf moggaasu. Anaaf garuu yeroo sanatti yaada koo kan ture kaayyoo koo dadhabbina haadha koo galma ga'u waan tureef jechi isaanii hanga kanaatti gurra koorra yaa'u. Kan nama ajaa'ibu immoo yeroo sanatti dhiira faana walii galuu miti dubartiima hiriyaa koo taate waliin iyyuu toora daqiiqaa 10 otoo hin dhabaddee yaadaan dubbiidhaan waliin galu. Amala koo kana waan hin beekuuf namattis badaa kana niiqu. Haadha kiyyaan namoonni ollaa intala kee ishee adurree adalamoo nama waliin jiraachuun barbaaddu fakkaataa bosona galchiitii jireenya haa jiraattu jedhaniitti qoosu. Nama daandii irratti nagaa jedhee nagaa waaqaa na gaafatellee shakkeen maaliif na barbaade jedheen calluma jedheen bira kutee darbaa. Haala kanaan yuunivarsiitii ergan seenee garuu akka duraatti jiraachuun natti ulfaachaa dhufee barnootan baradhuuf nama na gargaaru argachuun dirqama natti ta'aa dhufe. Yeroo kanatti barattoota eebbifaman keessaa mucaa biyya koo kan ture gaaffii jaalalaa yeroon kutaa 7 baradhurraa kaasee bara baraan na gaafachaa ture. Yuunivarsiitii sana ga'uun koo isaaf carraa addaa ta'e walitti siqnee na qayyabachiisuu eegalee jaalalas waliin eegallee. Weellisichi ambiyyan barree madaqoodhaa jedhee dubbatame tiire addunyaa ani hin beekne keessatti bifaan adda godhee suuraa naaf kaasee na jiraachisuu jalqabe. Waggaa tokko guutuu mooraa yuunivarsiitii sana keessa yeroo waliin turre anaa fi jaalallee koo kana malee namni gara biraan nu waliin waan baratu natti hin fakkaatu. Lama taanee qofaatti bakki kun kan nuuf kenname natti fakkaata. Eebbifamee akkuma xumureen naannoo gara biraa otoo hin deemiin magaaluma yuunivarsiitiin kun keessatti argamutti hojii ni argata. Yeroo kanatti mana kireeffatee anis guyyaa tokko tokko isa bira deemee bulaa barnoota koollee maddiitti cimeen barachaan ture. Kanaan otoo hin jiru bara waggaa eebba koo waggaa 3ffaa yeroon ga'u dubartii gara biraa biyya hambaatii dhufte magaala sana keessatti mana buutikii kosmootiksii kan qabdu tokko wal baraa. Ishiin kan kireeffattee jiraattu mooraama inni kireeffatee jiraatu keessaa dhiiradha mitiire yeroon
ani isa bira hin jirre dubartii kanaan jaalalleen koo qoramuu ni jalqabaa. Kireeffattoonni gara biraa mooraa sana keessa jiraatan gurbaan kun faarri isaa nutti hin tolle mucayyoo kana waliin walitti deemuu baay'ee baay'isaniiru kan jaallattuun yoo ta'e dafiitii mala maladhu jedhanii na gaafatu. Anis dubbii kana dhagaheen baay'ee aareen wanti murteeffadhe jaalalleen koo mooraa kana keessaa akka inni bahudha. Yeroo sanatti baay'ee waan na jaallatuuf kabajallee akka gaariitti waan naaf qabuuf walitti bu'insa hedduu booda mooraa sana gadhiisee bahee. Haa ta'uutii garuu hangan mooraa yuunivarsiitii keessatti barnootaan assaayimentii piroojeektiidhaan ani biizii ta'u intala kana waliinis biizii wal godhanii. Haguma inni mana sanaa baheen torbee lama yeroo hin finne keessatti isheenis mooraa gara biraa kireeffattee galte. Shakkiin ani isaaf qabaadhu dabalaa dhufee yeroo nanitti barnootaan biizii hin taane walitti fufinsaan guyyoota hedduuf deemeen mana isaa bubbulaa. Yeroo kanatti nanufuu darbee immoo jechoota garaa garaallee natti dubbachuu eegalee. Haalli isaa ifaa ifatti maal akka ta'e waan hin beekuuf ana immoo isheetiin jaallattaa jedheen hin gaafadheeni. Yeroo kanatti inni ati barattuudhaa suuta jedhii barnoota kee xumuriitii waan hedduutu si eeggataa. Anaaf si immoo jaalalaan yeroo dheeraa waliin dabarsineerraa. Ofii na shakkitee yaadota dogongoraa hedduu keessa seenta malee ani darbeen wanta raawwadhee hin qabu. Shakkiif immoo abbaan fe'e wanta sitti odeessu gurra kennitee fi waan dhaggeeffattuuf bifa kanaan na ilaalta malee siitiin eenyutti hin qixxeessaa jedhee na sobee. Tariyaanis yeroo muraasaatiif wanti shakke kuni dogongoradha jedheen gara mooraa yuunivarsiitiitti deebi'een barnoota koo itti fufee. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko reyoonni koo dormii tokko waliin bullu mee koottoo raajii ilaalinaan jedhanii naaf bilbilanii na waamanii. Jaalalleen koo galgala toora sa'a lamaa dubartii kana waliin dhugaatii hoteela keessatti dhugaa jira. Ilaaleen obsuu waan dadhabeef sa'aatii kana bakka kanaa ishee waliin maal eegdaa jedhee yeroon gaafadhuuni siitiin bakka kanatti eenyu si waamee yoon wantan barbaade hojjedhe immoo maal si dhibee jedhee kaballaadhaan na rukutee. Maalin godha humna hin qabu dubaradha mitiiree dubatti deebi'een boo'aa reyoota koo biratti qaana'een gara dormitti galee. Eega sanaatii of jajjabeesseen barnoota koo qofaarratti xiyyeeffadheen jireenya koo itti fufee. Sanaan booddee guyyaa eebba koo bagattiin si ga'ee milkaa'ina kee keessatti ani harkan qabaa jedhee ergaa gabaabaa naaf barreesse. Akka carraa obboleettii kiyya quxisootu dhufee na eebbiseera. Akka na faana bu'aa bahee argaa turetti otuu na eebbisee baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu rakkoon nu gidduutti uumameen olmaasaa kana hundaa qofaaf galatoomii Waaqayyo siifaa kanfaluu jecha jettu qofaan barreesseen deebiseefi. Sanaan booddee eebbi kiyyas dhumee Waaqayyo na gargaaree bifameen baatii 3 booda ji'a onkoloolessaa gara jalqabaa hojii nan argadha. Maallaqa gaariin hin mindeeffame. Haa ta'uutii garuu akkan hojii qabadhe jaalalleen kiyyas quba waan hin qabneef guyyaa tokko ofii kiyyaan aarii keessa nan bilbileefi. Maal si goonaan wanta kana narratti raawwattee jedhee yeroon gaafadhu ati barattuudha. Isheen maallaqa waggaa 6 biyya ormaatti hojjette of harkaa qabdi. Ati homaan qabdu inumaa anumatu si gargaaraa. Gara gaa'elaa jireenyaatti seenuuf immoo wantoonni kun barbaachisoodha. Gaa'elli keenyi baatii 2 booddeedha jedhee natti dubbate. Dhumni isaa nama biraa harka ta'uu isaatti baay'ee na gaddisiise. Haa ta'uutii garuu nama maallaqaan nama daalu jireenya koo keessaa dafee dhabuu kootti baay'een gammadee. Sanaan booddeenis jireenya gaarii siif hawwaa jedheen bilbila koo cufadheen abjuu kiyya kan taate harmee koo gargaaruun jalqabee. Rabbiif galanni haa ta'u. Baatii jalqaba hojiin qabaddaraa kaaseen haadha koof simboon ta'ee uffata barbaadde bittee akka godhattu meeshaa mana keessaa waan barbaadde akka bitattu magaala geesseen finfinnee fideen akka garaashee qanansiiseen jiraachisuu nan eegalee. Hojii
ishee kaleessaas addaan na kuchisiise. Booddee irratti obboloonni koo lamaan hafanillee eebbifamanii sadan keenyu hojii qabannee suuraa eebbaa keenya wal bira keenyee haadha keenyaaf boqonnaa galchine. Jaalalleen kun dhiise anarratti dubartii biyya Arabaa filate ofii hojiinsaa barsiisaadha. Ishiin jireenyi daldalaa kun itti jabaatee maallaqni biyya ambaatii qabattee dhufte gama tokkoon karaa abbaa manaa ishee gama tokkoon immoo karaa hojii jalaa baay'ee hir'achaa dhufee booddee irratti walii galuu dadhabanii gara biyya ambaatti deebisee ishee ergee erga deemtees maallaqa ni ergitiifi haa ta'uutii garuu hojiitti hojjetee jijjiiramee ishee boonsa otoo hin taane mana jimaa mana araadaa tamboo shiishaa dabareedhaan harkisuun qaamuun dafqa ishee lafatti naqaa jira. Daa'ima tokko waliin godhatanillee seeraan guddisuu dadhabee gara maatii isaatti baadiyyaa ergee rakkisaanii jira. Anaafis rabbi kan naaf kaa'een dhabuutii heerumeen jireenya gammachuu milkaa'ina qabu jiraachaatiin jira. Yeroon bakka hin eegnetti nama gatti mitiire kaleessa na bira darbus har'a garuu akkam bira darbetti lakkaa'a. Al takka takka Waaqayyo sababa uumee nama nuun fayyadne jireenya keenya keessaa baasaan kunoo jireenyi jaalallee koo jalqabaati. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatu seenaa kana isiniif qoode. Ulfaadhaa nagaattee galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qoodde tokko isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada jajjabinaa milkaa'inaa komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkam jajjabeessan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya harkatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 865 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.